Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Naannoo Tigraayitti waraanni eegaluu isaa karaa adda addaa gabaafame. Lola lammiilee 600 ol galaafate kan naannoo Tigraayitti waggootaan dura gaggeeffame waliigaltee araaraan erga dhumeen booda kaleessaa qabee ammas waraanni bifa haaraan eegaluu karaa adda addaa himame. Waraanni kaabatti eegale kun bakka Selaamitti iddoolee giddu galeessa Tigraay ta'an ta'uu isaa keessa beektonni himu. Lolli mootummaa Itoophiyaaf naannoo Tigraay gidduu kun kanaan dura marii araaraan dhumatus namoonni waraana keessatti maatii dhaban har'allee madaasan irraa bayyanachuu akka hin dandeenye himama. Fedhii aangoo Dabratsiyoonii fi Abiyyi Ahimad gidduu jiruuf dargaggoonni aarsaa lubbuu kaffaluu hin qaban kan jiran namoonni hedduun qeeqa jabeessaniiru. Lolli kaabaa deebi'ee furga'e kun lola hammaataa fi sodaachisaa ta'uu isaas himame. Dargaggoonni Oromoo waraana amma eegale kana bu'aa biyyaaf utuu hin taane fedhii aangoof ta'uu isaa hubatanii irratti akka hin hirmaanne dhaamsi darbeera. Dhimma kana kan mirkaneessan gorsaan muummee ministeeraa obbo Geetaachoo Raddaa barreeffama afaan Tigirinyaatiin miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansaniin Tigraayitti lolli eegaluuf akka jiru himan. Hooggantoonnii fi loltoonni naannoo Tigraay waraana ka'aa jiruuf gaafatamummaa fudhachuu qabu jedhan. Gareen naannicha gaggeessaa jiru yakkaan gaafatamuu isaas himaniiru. Kana malees buqqaatonni akka hin deebinee fi deeggarsi faayinaansii akka hin raawwatamne gufuu kan itti ta'aa jiru garee Maqalee manneeffatee jiru ta'uu isaa ibsan. Obbo Geetaachoon gareen kun qoccolloo jabeessee itti fufuudhaan naannicha waraanaan daaressuuf jechuun himatan. Akkuma kana haala gaanfa Afrikaa irratti xiinxala bal'aa kennuun kan beekamu namni Bashir Yusuuf jedhamu kaleessa Tiwiitara isaa gubbaatti akka barreessetti wayyaaneen loltoota hedduu gara lixa Selaamitti bobbaasaa jirti jedheera. Viidiyoowwan miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfaman akka mul'isutti loltoonni Tigraay baay'inaan gara dhiya naannoo Walqaayiit qajeelan yoo ta'u bakka sanatti qophii waraanaa taasisaa akka jiran odeessaa argachuu namni kun himeera. Maddeen biyya keessaas wabeeffatee akka jedhutti Bashir yeroo ammaa kana naannoo Tigraay Selaamiit kutaa baha Selaamiit bakka Machaaraa jedhamutti lolli gaggeeffamaa jira jedha. Gama biraatiin Itoophiyaan zooniin Walqaayiit, Xegadee, Seetit Humeraa yeroo wayyaanee Walqaayiit irratti haleellaa raawwachuuf qophaa'aa jirtutti of eeggannoo olaanaa irra kaa'amutu gabaafame. Qondaaltonni olaanoon waraanaa fi naannichaa walitti dhufuun walgahii hatattamaa gaggeessaniin eegdonni Takkazee fi waraanni Itoophiyaa sochii akka taasisu walii galaniiru jedha. Kanaanis guyyaa kaleessaa waraanni mootummaa Itoophiyaa laga Takkazee cufuun sarara dhiyeessii waraana Tigraay kutuu gabaafameera. Naannichatti haleellaan diroonii gama mootummaa Itoophiyaan eegalu akka malus namni kun shakkii qabu caqasa. Kun ta'ee utuu jiru daandiin qilleensa Itoophiyaa balaliiwwan gara buufataawwan xiyyaaraa magaalota naannoo Tigraay kan garaa garaa keessatti taasisuu haquu isaa gabaafame. BBC'n Tigirinyaan akka mirkaneeffatetti ergaan daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa imaltootaaf tasa ergame balalii naqamuu isaa mul'isaa jedheera. Haaluma kanaan gara magaalota guddoo naannichaa Maqalee dabalatee balaliin Aksum, Shiree fi Umaraatti taasifamu haqameera. Gabaasaan BBC Tigirinyaan Maqalee waajjira tikeettii daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa balaliin irraa akka haqamee fi hojjettoonni daandii qilleensaa mana akka turaniif itti himamuu mirkaneeffateera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa maamiltoota isaaf balalii naqamuu erguun alatti ammatti ifatti waan jedhen qabu. Haa ta'u malee hangaan daandii qilleensaa maqaan isaa akka dha'amuun feene balaliiwwan gara Tigraayitti taasifaman addaan cituu mirkaneesseera. Hangaan daandii qilleensa Itoophiyaa kun akka ibsetti balaliin kun kamisaa irraa qofaaf kan haqame yoo ta'u malee balaliiwwan guyyoota itti aananii haalota jiraniin kan murtaa'an ta'uu madda oduu kanaa BBC Tigirinyaatti himeera. Haalonni kun walitti hidhaamuun gama TPLF fi mootummaa Itoophiyaan ifatti himamuu baatus waraanni kaaba biyyattii keessatti eegalee jiraachuu gabaasaaleen ba'an mirkaneessaniiru. Dhimmoota kanneen irratti gabaasa bal'aa kan argannu yoo ta'e kan isiniif dhiyeessinu ta'uu waadaa isinii seenna. Oduu keenyatti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii bakkeewwan garaa garaatti fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii kutaalee Oromiyaa iddoo garaa garaatti fudhachuun loltoota mootummaa hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa argachuu beeksiseera. Gabaasni arganne akka ifoomsutti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Wallagga Bahaa Saasiggaa ganda Haroo Foolaa fi Siggee gidduutti tarkaanfii cimaa fudhachuun loltoota mootummaa konkolaataa paatiroolii lamaan maraa turan haleeluu isaa maddii odeeffannoo irraata biyyoolessa Oromiyaa gabaaseera. Haala wal fakkaatuun godina Wallagga lixaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Haxxoosii keessattis guyyaa dheengaddaa gaafa Majjii 27
Bara 2025 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa loltoota mootummaa maqaa sagattaan bobba'anii turan haleeluu isaa himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibbaas godina Gujii lixaa aanaa Qarcaa ganda Gaaleessaa Hincinnii keessatti tarkaanfii cimaa guyyaa kaleessaa fudhateen amajjii 28 bara 2025 haleellaa gaggeesseen loltoota mootummaa 5 ajjeesee 3 madeessuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuun injifannoo boonsaa argachaa jira jedhu malee gama mootummaa Itoophiyaatiin dhimma irratti ilaalchisee oduun qindaa'ee hin jiru. Oduu keenya birootiin Raashiyaan xiyyaara lolaa Yak-130 fi diroonii Oriyoon jedhamu Itoophiyaaf kennite. Raashiyaan xiyyaara waraanaa Yak-136 fi diroonii waraanaa Oriyoon tokko Itoophiyaaf kenniteetti jechuun maxxansi waraanaa Ukraine Defense Express gabaaseera. Maxxansi Defense Express amajjii 27 bahee xiyyaaronni kunneen agarsiisa aviyeeshinii Bishooftuutti taasifame irratti mul'achuullee itti dabalee ibse. Suuraawwan buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu irraa argamanis xiyyaarawwan waraanaa Yak-130 lakkoofsa addaa 2301 haga 2306 qaban mul'ataniiru. Xiyyaarri waraanaa Yak-130 Raashiyaan kan hojjetaman yoo ta'u, leenjii balaliistota xiyyaaraaf kan ooluu fi darbees waraana sasalphaa irratti kan dhimma itti ba'amu ta'uu isaa himame. Gabaasi Defense Express dirooniin Oriyoon Itoophiyaa keessatti ifaan mul'achuun Raashiyaan oomisha kana alatti erguu kan mirkaneessudha jedheera. Oriyoon diroonii Raashiyaa ol ka'iinsa giddu galeessaa irraa balali'uun ergama raawwatuu fi Raashiyaan meeshaa kana lola Yuukireen waliin irratti dhimma baateetti jechuun maxxansi kun ibseera. Gabaasi kun Oriyoon harka Itoophiyaa seenuunsaa kuusaan diroonii biyyattii ka Turkii, Iraanii fi Chaayinaatti dabaluun kuufama meeshaa biyyattii kan ol kaasudha jedhe. Itoophiyaan meeshaa waraana Raashiyaa fayyadamaa akka turte yoo ta'u, Oriyoon kan harka Itoophiyaa seene garuu gurgurtaa qarshii hagamiin akka ta'e gabaasi kun hin ibsine. Yeroo agarsiisa aviyeeshinii yaadannoo hundeeffama humna qilleensaa Itoophiyaa waggaa 90ffaa muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad Itoophiyaan humna qilleensaa ishii dachaan guddisuu akka barbaadu dubbatanii turan. Abiyyi dabaluun biyyattiin meeshaa waraanaa dhaloota 5ffaa sidachuuf hojiirra akka jiran illee eeraniiru. Gama biraan miidiyaan Beelaaruus Riifoormi Niwus akka gabaasetti koreen ijaarsa industirii waraana mootummaa Beelaaruus meeshaalee waraanaa nammalee socho'anii fi waraana elektirooniksiin taasisan yaalii Itoophiyaa keessatti raawwatanii jiran jechuun ibse. Ammas meeshaalee kunneen naannicha keessatti bobba'anii akka jiranis gabaasni kun eereera. Gabaasni kun amajjii 23 agarsiisa aviyeeshinii Beelaaruus qophaa'e irratti muummee ministeera Abiyyi argamanii akka turanis eere. Akka gabaasa kanaatti buufata meeshaalee waraanaa baraa'uun itti walitti qindaa'an ijaaruufis karoorri akka jiru ibsameera jechuun maddee oduu kana Addis Istaandardii gabaasee jira. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.